waa tokko sentraalii waan tokko milkeessuu qaba. Of danda'uu milkeessuu qaba. Namni dhuunfaa sadarkaa maatiitti of danda'uu qaba. Carraa hojiitiin of danda'uu qaba. Ijoollee isaa carraa hojii uume qusatee of danda'uu qaba. Oomishtummaa isaa guddisee of danda'uu qaba. Ogummaa fi interpreneurial mindset gonfatee of danda'uu qaba. Investmentichi ce'uudhaan of danda'uu qaba. Lammaffaa ogummaa fi ogeessaan of danda'uu. Manni barnootaa keenya ogeessa ogummaa barsiisota qabaachuu. Galii irratti haa ta'u, faayinaansii irratti haa ta'u, seektara hundarratti ogeessa ga'umsa qabuun of hin dandeenyu taanaan ce'umsa barbaachisu fiduu hin dandeenyu. Maaliif badhaadhinni keenya beekumsa keessa jirti, iddoo biraan jirti. So beekumsi barbaachisu sadarkaa gandaatti, sadarkaa aanaatti, sadarkaa godinaatti, sadarkaa magaalaa, sadarkaa naannootti ogummaan barbaachisu hin gonfannu taanaan of danda'uun dhufuu hin danda'u jechuudha. Sadaffaan bajetaaf baasii keenyaan of danda'uudha. Gandi bajeta isaatiin of danda'uu qaba. Baasiidhaan of danda'uu qaba. Isa gochuudhaaf qusachuu qaba. Investimentiitti nama ceesuu qaba. Investimentii attract gochuu qaba. Daldala si'oomsuu qaba. Daldalaa uumuu qaba. Interpreneurota uumuu qaba. Skillii gonfachiisuu qaba. Dhimmoota sila jenne sana hunda gochuu qaba. Waggoottan dhufan galii fi baasiidhaan of danda'utti ce'uu danda'u irra jira. Isa goone maal goone? Sentraalii maal qabaanna jechuudha. Humna gahaa qabaannaa jechuudha. Fakkeenyaaf bajeta keenyarraa sabsidiin federaalaa parsantii 10 ol kabar gochuun qaba. Parsantii 90 baasiin mootummaa naannoo Oromiyaatti danda'uu qaba. Kara fuulduraatti hojii dabalataatiif kan deeggarsa federaalaa fayyadamuu qaba. Wantoota istiraatiijik ta'e ittiin raawwachuudha. Malee of danda'uu qaba. So caasaa keessa sochoostanii, uummata keessa sochoostanii, dinagdee uumtanii kan sila jenne sana hoggansa dinagdee taatanii, hoggansa dinagdee taatan of dandeessu. Of danda'uu qofa miti. Oromiyaadhaaf haftu. Gaafas immoo humna waloo qabaana. Gaafas piroojeektii xixiqqoo amma hojjennu kana keessaa baanetu wantoota istiraatiijik ta'e hojjechuutti ceena. Arfaffaa nageenyaan of danda'uudha. Gandi tokkoon ishii aanaan tokkoon ishii Oromiyaa keessatti nageenyaan of dandeesse taanaan Itoophiyaa nagaa taati. Shanaffaa akka naannootti wabii nyaataatiin of danda'u. Sana jechuun namni rakkatu hin jiru jechuun miti akka naannootti. Kan jiru sana humna naannootiin jiraachisuu danda'u. Deeggarsa tokkoyyuu akka Oromiyaa keessa hin galle gochuu danda'u. Namni nu deeggaruu barbaade paampii irratti nu haa deeggaru, piroojeektii irratti nu haa deeggaru. Kadhattummaa keessaa bahu. Jaaffaa amma nama dhuunfaa irraa kaasee haga naannootti humna dandamannaa keenya sadarkaa olaanaatti ceesisuu. Waa dandamachuu danda'u. Rakkoo dandamachuu danda'u. Waraana dandamachuu danda'u. Gogiinsa dandamachuu danda'u. Gogiinsa dandamachuu jechuun jallisii bishaan cimmisuu jechuudha. Humna dandamannaa keenya sadarkaa olaanaatti ceesisuu. Waa xiqqoodhaan kan jilbi isaanii kan dhaabbatee amma dhumaatti deemuu kan danda'u. Siistama akkasii, hoggansa akkasii, hojimaata akkasii, sirna akkasii diriirsuu jechuudha. Of danda'uu karaa giddugaleessa godhateen karoorsuu qabna jechuudha. Karoorri keenya kana fideeramoon fiduu kan jedhu sana laaluu qabna jechuudha. Karoora amma 2019 irraa kaasee all the way kan jiru kun kanneen dhugoomsaayii kan jedhu sana sirriitti hoggansi properly karooricha madaaluu qaba jechuudha. Aarsaa barbaachisu kaffallee dandamannee ce'uu qaba. So carraawwan kana properly hoggannee ce'umsa fiduu danda'a. Qormaatilee dhoksuun qabna, appreciate gochuu qabna. Qormaatilee sana hiikuu qabna, handle gochuu qabna. Carraatti jijjiiruu qabna.